Ashamaa akkam jirtu baga nagaan gara Ambooteek nagaan dhuftan chaanaalii kanatti waa'ee teeknooloojii bal'inaan argattu sabskrayib gochuun maatii chaanaalii kana akka taatan isin affeera. Viidiyoon ani har'a isiniif qabadhee dhufe waa'ee kiriptookaaransii, biitkooyin, maayining jechuun maal akka ta'e isinitti hima. Kana qofaa miti kiriptookaaransii waaleetii yookaan bakka maallaqa dijitaalaa kaawwachuu dandeenyu Coinbase irratti akkamitti akka banuu dandeessan isinitti agarsiisa. Amma dhumaatti na hordofaa. Viidiyoo koo jalqabuu koo dura like, share gochuu hin dagatina. Haalli jireenyaas adeemsaa fi guddina teeknooloojii wal qabatee saffisaan geeddaramaa dhufeera. Kanaafis agarsiisa kan nuuf ta'u maallaqoonni dijitaalaa oomishaa fi tajaajilawwan bitachuu fi gurguruu hojiirra oolaa jiraachuu isaaniiti. Teeknooloojiiwwan jaarraa 21ffaa wal barsiisan keessaa tokko kiriptookaaransii. Kiriptookaaransii jechuun maallaqa dijitaalaa harka keenyatti kan baannee deemnu osoo hin taane maallaqa karaa intarneetii yookaan onlaayinii irratti itti gargaaramnu kan mootummaa fi dhaabbileen dhuunfaa kan hin to'atamne jechuudha. Ulaagaalee armaan olitti eeraman kana kan guutu kiriptookaaransii hedduun jiru. Isaan keessaa biitkooyin, intaariyeem, yirni faayinaans, biitkooyin kaash, XRP isaan kun beekamoodha. Beekamoo haa ta'an malee kiriptookaransiiwwan haaraan uumamuun isaanii itti fufaniiru. Biitkooyiniin kiriptookaransiiwwan keessaa isa tokko yoo ta'u, biitkooyiniin kan uumame akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2009 nama Saatooshii Nakamoto jedhamuudhaan jechuudha. Biitkooyiniin erga uumame waggoota 11 ta'eera. Amalli addaa biitkooyinii fi kiriptookaransiiwwan kan biraan mootummootaa fi baankiiwwaniin kan maxxanfaman ta'uu dhiisuu isaaniiti. Akkasumas to'atamuu hin danda'amu jechuudha. Biitkooyiniin kan uumamu adeemsa maayining jedhamuudhaan kompiitaroota walitti hidhama qabaniin qofa addunyaa guutuutti to'annaa taasifamuufi jechuudha. Namni yookaan gareen biitkooyinii uume biitkooyinoota miliyoona 21 qofaan akka oomishamu daangaa kaa'uunsaa ni amanama. Hanga har'aatti biitkooyinoonni miliyoona 18.5 ta'an maayin ta'aniiru jechuudha. Amma kanaaf biitkooyinoota miliyoona 2.5dha. Biitkooyinoonni miliyoona 18.5 keessaa biitkooyiniin miliyoona 1 Saatooshii Nakamoto yookaan immoo nama biitkooyinii sana uume miliyoona 1 fudhatee badeera jechuudha. Tiraanzaakshinii sana kan cheek godhu maanarii jedhamu jechuudha. Isaanis maayin gochuu isaaniitti badhaasa argatu. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2009 maayinarootaaf biitkooyiniin 12.5 kennamaaf ture jechuudha. Amma garuu biitkooyiniin 6.2 ta'eera jechuudha. Baay'ee gadi bu'eera jechuudha. Bara 2020 irratti biitkooyinii warreen maayin godhaniif 6.2 kennamaaf jechuudha. Biitkooyinii maayin gochuu qofaan osoo hin ta'in bituudhaanis argachuu ni danda'ama jechuudha. Amma namoonni sooressa ta'an qabeenya isaanii biitkooyiniidhaan kaawwachaa jiru jechuudha. Biitkooyiniin addunyaa irratti kan hojiirra oole akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2010 caamsaa keessa ture jechuudha. Yeroo sana biitkooyiniin tokko doolaara 0.025 ture jechuudha. Gara Itoophiyaatti yeroo geeddaru saantiima 2 ture jechuudha. Yeroo sana saantiima 2 kan gurguramaa ture amma qarshiinsaa 600 olidha jechuudha. Kiriptookaaransii yookaan immoo maallaqa dijitaalaa kaawwachuudhaaf weebsaayitoonni beekamoo ta'an jiru jechuudha. Isaan keessaa Coinbase, blockchain fi kan kana fakkaatan jiru jechuudha. Kiriptookaaransii yookaan immoo maallaqa dijitaalaa blockchainii fi Coinbase irratti bituu fi gurguruu dandeessu. Kana qofaa miti hojii onlaayinii irratti hojjettan weebsaayitii tokko biitkooyiniidhaan isinii kaffalu jechuudha. Biitkooyinii sana yeroo isinii kennan blockchainii fi Coinbase fi kan kana fakkaatan irratti biitkooyinii keessa ni kuufattu jechuudha. Weebsaayitoonni kiriptookaaransii waaleetii yookaan immoo maallaqa dijitaalaa ittiin kuufatan keessaa tokko Coinbaseedha. Har'a kan isinitti agarsiisu akkamitti Coinbase irratti kiriptookaaransii waaleetii akkamitti akka banuu dandeenyuun isinitti agarsiisa jechuudha. Coinbase banuudhaaf kan isin barbaachisu Gmail qofadha jechuudha. Wanta isiniif hin galle comment section irratti na gaafachuu dandeessu jechuudha. Coinbase banuudhaaf jalqaba irratti Google keessan bira dhaquudhaan
search bar irratti coinbase.com jettanii barreessitu jechuudha. Yookaan immoo linkii isaa description yookaan comment jalatti isiniif barreessa jechuudha. So coinbase.com jettanii erga barreessitanii booda isa jalqaba irratti isinii dhufu irratti isarratti tuqxanii login gootanii seentu jechuudha. Irratti cuqaasaa. So akkanatti isinii fida jechuudha. Erga akkanatti isinii fidee booda maal gootu argitanii akkuma argaa jirtan bitcoiniin isaa gatiin isaa sa'aatii kanatti 600 fi 53 olidha jechuudha. So Ethereum kan jedhu jira akkanumatti ilaaluu ni dandeessu jechuudha. So akkaawuntii banuudhaaf maal gootu karaa harka mirgaatiin iddoo kana biratti get started kan jedhu jira jechuudha. Get started isa jedhu irratti click gootu jechuudha. Get started isa jedhu irratti erga tuqxanii booda akkanatti create account kan jedhu isiniif fida jechuudha. So first name isa jedhu irratti first name maqaa keessan barreessitu jechuudha iddoo kana biratti. Achiin last name maqaa abbaa keessanii barreessitu. Achiin iddoo kana biratti emailii barreessitu jechuudha. Emailiin isin barbaachisa jedheera. Emailii keessan gashitu jechuudha iddoo kana biratti. So emailii keessan erga gashitanii booda iddoo kana biratti password create gootu jechuudha. Fakkeenyaaf passwordin nan barreessa jechuudha iddoo kana biratti. So erga password keessan barreessitanii booda iddoo kana biratti waggaa 18 ol ta'uu keessan itti right irratti gootu jechuudha iddoo kana biratti. 18 years old of age of older isa jedhu irratti click gootu jechuudha kun iddoo kana biratti. Iddoo kana biratti click erga gootanii booda create account kan jedhu jira jechuudha. Isa irratti click gootu jechuudha create account isa jedhu irratti. Create account erga jettanii booda akkanatti isiniif fida verify your email jedha jechuudha. So emailii keessan bira dhaqxanii verify gochuu qabdu jechuudha. So emailii koo bira dhaqa jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo kana emailii koo bira dhufeen jalqaba irratti isa isin dhufu irratti iddoo kana biratti argitan miti verify your email address isa jedhu irratti click gootu jechuudha isa jalqaba irratti. So verify yeroo gootanii booda akkanatti isiniif fida jechuudha. So Itoophiyaa akkan jiru hin beeka jechuudha iddoo kana biratti. So asitti bilbila keessan guutu jechuudha iddoo kana biratti bilbila keessan guutu. Bilbila keessan erga guuttanii booda verification isiniif erga jechuudha. Bilbilli sun sa'aatii kana sin harka jiraachuu qaba jechuudha. So send code jettuun jechuudha iddoo kana biratti. So verification code gara bilbila keessanitti isiniif erga jechuudha. Achiin verification code iddoo kana biratti guutu jechuudha. So amma verification code naaf ergeera jechuudha. So verification code isiniif in ergine yoo ta'e iddoo kana biratti resend kan jedhu jira. Resend gootanii deebistanii erguufii ni dandeessu jechuudha. Akka inni isiniif ergu gochuu ni dandeessu jechuudha. So ani amma verification code naaf ergeera waan ta'eef isarratti ergan gashee booda submit isa jedhu irratti click gootu jechuudha. So erga verification code gashitanii booda akkanatti isiniif fida jechuudha argitan miti. So maal jettu iddoo kana biratti skip for no jedhaan jechuudha. So wanta transfer godhu hin jiru iddoo kana biratti skip for no isa jedhu irratti clicking godha jechuudha. Amma akkuma argitan Coinbase account create gooneerra jechuudha. So iddoo kana biratti argitan miti iddoo kana biratti seenuudhaan qarshii qabdan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Hanqoo amma accountichi haaraa waan ta'eef 00 dha jechuudha. So kan biraan iddoo kana biratti dirqama kan gochuu qabdan profaayilii keessan irratti tuquudhaan karaa harka mirgaatiin iddoo kana biratti profaayilii irratti tuquudhaan achiin setting isa jedhu irratti tuqxu jechuudha. Achiin iddoo kana biratti wanta guuttan jira jechuudha. Personal detail kan jedhu jechuudha. So legal naming guuttu jechuudha. Date of birth bara dhaloota keessanii akka lakkoofsa Awurooppaatti ni guuttu jechuudha. Street address ni guuttu jechuudha iddoo kana biratti. So city and town, state
postal code country ni guuttu jechuudha. So iddoo kana biratti postal code akkamitti argattu internetii bira dhaquudhaan iddoo kana biratti Ethiopian city postal code or zip code hojjettan ni argattu jechuudha. Fakkeenyaaf Addis Ababaan 1000 argitan miti akkuma argaa jirtan Dirreedawaan 30-20 dha jechuudha. Akkasitti argachuu ni dandeessu jechuudha. Naannoo irra jirtan yookaan magaalaa irra jirtan zip code akkasitti argattu jechuudha. Argitan miti achiin iddoo kana biratti guuttanii save jettuun. Kan biraan iddoo kana biratti security jira. Security eeguu qabdu jechuudha. 2-step verification on gochuu qabdu jechuudha. So PC yookaan mobile keessan irratti qofa akka banamu gochuu qabdu jechuudha. Maaliif iddoo kana biratti qarshii sochoostu bitcoin dha. Baay'ee security isaa sirriitti eeguu qabdu jechuudha. So kan biraan activity jira. Activity wanta isin hojjettan kana dura yookaan Coinbase kun bilbila kamirratti PC kamirratti akka jiru tokko tokkoon isinitti himaa jechuudha. So as keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kan biraan immoo privacy kan jedhamu jira. Privacy keessa seentanii as keessatti ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Argitan wanta hojjettan hunda tokko tokkoon ilaaltu jechuudha as keessatti. So privacy fakkeenyaaf accounticha delete gochuu soo barbaadan privacy keessatti delete gootu jechuudha. Kan biraan payment method jira. Payment method guyyaa biraan isinitti agarsiisa jechuudha. So amma qarshiin 00 dha waan ta'eef payment gochuu ni dandeenyu jechuudha. So kanadha jechuudha. Tokko tokkoon ilaaluu ni dandeessu jechuudha keessa seentanii. So tokko tokkoon ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Gaaffii isiniif hin galle comment section irratti na gaafachuu dandeessu. Social media garaa irratti Telegram, Facebook irratti na gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Wanta isiniif hin galle na gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraan immoo iddoo kana biratti karaa harka bitaatiin kan argamu iddoo kana biratti price kan jedhu jira jechuudha. Price yookaan gatii isa jennu jechuudha. Isarratti kilik gochuudhaan gatii isaa ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf bitcoinin gatiin isaa meeqadha ammamiin dabalaa jira isa jedhu irratti search bariin jira. Iddoo kana biratti doototon jedhee hunduma sanaa fida jechuudha. Fakkeenyaaf bitcoin kan jedhamu jira jechuudha. 600 fi 41 irra jira jechuudha. Isaa walidha jechuudha. Amma argitan miti. Ethereum kan jedhamu jira, XRP kan jedhamu jira, Bitcoin Cash baay'eedha isaan jechuudha. So tokko as keessaa tokkoffaa kan ta'e jira jechuudha. So gatiin isaa baay'ee guddaa kan ta'e jira jechuudha. So as keessaa gatiin isaa guddaa kan ta'e argitan miti 800 fi 70 dha jechuudha. Argitan miti kuni tokkoffaadha jechuudha. Yearn finance kan jedhamu jira jechuudha. So gatiin isaa kun baay'ee olaanaadha jechuudha. Viidiyoon koo har'a akka isinitti tole abdiin qaba. Gaaffii yaada qabdan comment irratti naaf barreessuu dandeessu. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii koo kan dhuftan subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa akka taatan isin affeera. Viidiyoon koo yoo isinitti tole like, yoo isinitti tole baate dislike gochuun maatii chaanaalii kanaa akka taatan isin affeera. Video biraatiin ammoo wal agarrutti. Peace.